abjuu fi mammaaksi akka abbaan itti hikkate. Gameessa siyaasaa firaa fi alagaarraa dinqisiifannaa horateedha. Biqilaa gadaamessa dhummuu gatti biqilee hiree barnootaa barbaadutti addunyaa guuturra naanna'uun barnoota ammayyaatiin of ga'oomsee hojiilee dinqisiisoo takka takka amananii fudhachuun ulfaatuu hedduu hojjechuun umurii dargaggummaa isaa goolabeedha jechuun ni danda'ama. Imala barnootaa isaan barnoonni amantii madarasaan sanbattamaariin manneen barnootaa idilee dhummuugan asallaan adaaman Singaapoor Ameerikaa fi iddoowwan biroos maddeen barnootaa fi qorannoo isaa turan. Ijoollummaa isaarraa nama akka malee dubbataa, ariifataa, onnataa, umurii isaatii olitti nama dhageettii horachaa guddateedha jedhamuun maqaan isaa ka'a. Motora qabsoo qeerroo jedhamuunis ni faarfama. Dursee waa arguu isaatiinis takka takka raagaa siyaasa baraa warri jedhanii isa faarsanis hin dhabamne. Akkasumas ariifatee waa murteechuun, mataa jabaachuun, amala abbaa irree qabaachuunsaa, nama dhaga'uu dhabuunsaa kasaaraa uummanni Oromoo amma keessa jiruuf sababni isa jechuun namoonni isatti quba qabanis hin dhabaman. Jawaar Siraaj Muhammad Tufaajiloo nama firarraayis alagaarraayis qeeqa dinqisiifannaa fi faaruu akka malee argateedha. Siyaasa Itoophiyaa keessatti namni akkasaa maqa balleechin hedduun irratti gaggeeffamee fi itti duulame jira jechuunis waan akkaan ulfaatudha. Nama dhuunfaa mootummaan tokko sodaatedhas nama jedhameefidha. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa kitaaba obbo Jawaar xiinxaluuf deemnaa nu faana bu'aa. Namni siyaasa Itoophiyaa jaarraa 21ffaa keessatti sagaleensaa haalaan ol ka'ee dhaga'amuu fi mootummaa jabaadha jedhamu kan TPLF olaantummaan gaggeessaa ture jijjiiruu keessatti shoora olaanaa taphataa ture tibbana kitaaba mata dureensaa hin gaabbu jedhu uummata biraan ga'eera. Obbo Jawaar kitaaba kana seenaa jireenya isaa dhaloota irraa kaasee hanga ammaa ture kan barreesse yoo ta'u bu'aa ba'iiwwan hanga ammaa dabarsee fi muudannoowwan isaa milkii fi wal'aansuuwwan dabarsees haalaan kaaseera. Akka qabsoo dhaloota tokko hooggane tokkootti seenaa fi bu'aa ba'ii jiruu siyaasaa keessatti dabarse haga yaadatu bifa barreeffamaatiin qopheechee kitaaba godhee baasuunsaa galaa dhaloota har'aafis ta'ee kan itti aanuuf kaayamedha jechuun waan jajamuu danda'udha. Dhaloota kanas ta'ee kan itti aanee dhufu biraa nama galata qabudha. Obbo Jawaar Muhammad kitaaba isaa mata duree hin gaabbu jedhuun ji'a sadaasaa bara 2024 maxxansuun uummataan ga'e kana keessatti bakka dhaloota isaarraa kaasee hanga umurii isaa ammaa ga'utti bu'aa ba'iiwwan jireenya isaa kan kallattii garaagaraan dabarsee haalaan ibsee lafa kaa'uuf yaaleera. Kitaabni haaraan mata duree hin gaabbu jedhuun nama siyaasa Oromoo fi Itoophiyaa keessatti dhageettii guddaa horate kan obbo Jawaar Muhammadiin barreeffamee maxxanfame kun qulqullina waraqaa ittiin maxxanfamee jabinni fuula uwwisaasaa iftoominni yaadota dhiyaatanii dandeettiin afaanii barreessichaa sirni barreeffamaa sirni tuqaalee sirni qubee afaan Oromoo qubeechuu filannoon jechootaa fi walumaa galatti ga'umsi nama kitaaba barreechuuf yaada qabu tokkorraa eegamu haala ajaa'ibsiisaa ta'een kan keessatti mul'atedha jechuun ni danda'ama. Kitaabni mata dureen isaa hin gaabbu jedhu kun kutaalee yookiin boqonnaalee 11 kan qabu yoo ta'u barruu fuula 471 uwwisedha. Kitaabichi kutaalee 11 nuu jalatti mata dureewwan xixiqqoo hammachuu cinaatti qabiyyee kutaalee kitaabichaa waliin deeman irratti hundaa'uun xumura boqonnichaa irratti suuraaleen deeggaree dhiyeessuun caalumatti ragaalee qabiyyichaa kan gabbisedha jechuun ni danda'ama. Obbo Jawaar Muhammad barruu kana kutaa jalqabaarraa kaasee yoo qalama isaa gadi fudhatu akkuma ilmi Oromoo tokko of ibsuun irraa eegamutti innis hidda dhalootaa isaa kan gara abbaa haga abba 11tti lakkaawwachuun eegala. Achinis dameewwan hortee uummata Oromoo irraa dhalatee tarreechuun fidee gosa abbaa isaatti galcha. Jawaar gama haadha isaatiinis gosa Oromoo irraa dhalatee tarreechuun maqaballeechii kana dura haati Jawaar takka manzeedhaa takka ammoo Yemen jechaa turan fudhatama dhabsiiseera. Garuu obbo Jawaar akka ilma Oromoo tokkootti miseensi yookiin gogeessi gadaasaa maal akka ta'e osoo hin kaayin dabreera. Haa ta'u malee obbo Jawaar akka ilma Oromoo tokkootti miseensi yookiin gogeessi gadaasaa maal akka ta'e osoo hin kaayin bira darbeera. Haalli hawaasummaa maatiin Jawaar irraa dhalatee eenyummaa gosaa fi amantii garaagaraatiin kan guutame yoo ta'u gara maatii abbaa isaatiin gosaan Arsii amantiin Musliima yoo ta'an maatiin gara haadha isaa immoo gosaan Tuulama amantiin ammoo Kiristaana Ortodoksii yoo ta'an akkasumas hawaasni inni keessatti guddate ammoo uummata Harargee ta'uu haala ifa ta'een lafa kaa'eera. Obbo Jawaar seenaasaa imala jireenyaa haga ammaatti godhee kan ofumaa barreesse kana keessatti akkuma yaadota dinqisiisoo dandeettii afaanii ajaa'ibsiisaa ta'an kanaan ibsaa ture
iddoowwan yaadota adda addaa itti kaasaa ture kan umurii isaatii ol ta'anii fi amananii fudhachuuf gaaffii namatti kaasan hedduun mul'ataniiru. Namni ijoollee durbaa jidduutti ilma silataa ta'ee dhalachuusaa ibsate obbo Jawaar imala isaa ijoollummaa isaarraa eegaleen madarasaa deemuun quraana qara'eera. Hiree uumamteef kan biraatiinis charchii ortodoksii deemuun dabtaraadhaan barnoota isaa qeesii hordofeera. Kanaanis dandeettii afaan Amaariffaa akka gabbifate ragaa baheera. Barnoota isaa idilees gallaan hirmaannaa mana barumsaa keessatti godheen barataa fi barsiisaa qindeechee hirmaachisuun mana barumsaa isaa haga kutaa 6ffaa qofatti barsiisaa ture gara haga kutaa 8ffaatti ol guddisuu keessatti qooda isaa baachaa turuu ibseera. Buna mootummaa lafatti qisaasee baduuf ture hiriyoota isaa waliin sassaabee galii mana barnootaa isaaf galchuudha hanga hawwisoon waltajjii qopheechee galii uummatarraa sassaabutti ilma lafaa dhufaa shoora isaa baachaa ture akka ta'e haalaan ibsateera. Jawaar madarasaatti qara'ee Jawaar barnoota isaa dabtaraa barate Jawaar mana barumsaatti barataa qaroo ta'ee fi barattoota sochoosuun baqa biyya keessaaf saaxilame. Jawaar qonnaan bulaa ta'e Jawaar baabura daaksisaa ture Jawaar afaan hiikaa ture Jawaar aabaa ofis OPDO ofis hawwisoo qopheechuun sagantaa isaanii miidhagsaa ture. Jawaar barattoota hiriirsuun barsiisaa isaa hidhaarraa baasisuun falmii karaa nagaa dhummuugatti tokko jedhee jalqabe. Jawaar aabaa of oduu geechaa ture Jawaar waltajjii abbaa duulaa jeeqaa ture achiinis oromummaa abbaa duulaa qorachuuf haga bakka dhaloota qondaala kanaa deeme. Jawaar Adaamatti mirga barattoota Islaamaa fi warra beenxee falmee kabachiise. Jawaar waardiyaa ta'e Jawaar balaawwan lubbuusaa gaagaan deddeebi'anii isa mudatan jala haala nama dinquun baraarame. Jawaar imala jireenya isaa keessatti leelloo firaan faarfamaa turee fi qeeqa alagaa fi aantee isaatiif saaxilame. Jawaar carraawwan barnootaa fi leenjiiwwan garaagaraa hedduu argate. Imala barumsa isaa milkiin fiixa baase kitaaba kana keessatti tarreeffameera. Jawaar fincilee fincilsiise. Jawaar hidhamee sodaatamaa ture. Jawaar hidhamees mariif itti deeman. Jawaar hidhaarraa siikamnaanis sagalee isaa dhaga'uuf gurri firaa fi alagaa itti qabames haalan caqafameera. Nu waliin tura. Kitaaba Hingaabbu jedhu kana keessatti bara dhalootaa Jawaar yeroo mootummaan Dargii kufuuf waggoonni 5 yoo hafan akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1986 akka ta'e ibseera. Inni dhalatee waggoota 5 booda Dargiin kufee ABO fi warri OPDO mootummaa Addawaayeen hoogganaman naannicha akka to'atan eerameera. Loltuun ABO hambisaa jedhamuu fi loltuun mootummaa Addawaayee kan Oromoota hidhaman waardiyaa ta'e eegaa ture Maanjus kan jedhamu ilaalcha isaa irratti dhiibbaa guddaa akka godhan Jawaar gadi qabee kaasa. Loltuu Maanjus jedhamu kan Oromoota mana hidhaatti ugguraman eegaa turerraa seenaa jireenya isaa dhagaa turetti akka malee raajifatamaa turus Oromoota akkasitti maaliif akka dararaa jiru gaaffii akka itti kaasaa ture ibsa. Asitti gaaffiin namatti ka'uu qabu Jawaariin gaafas eega dhalatee waggaa 5 yookiin 6 hin caalle akkamiin gaaffii akkanaa kaasuu danda'e. Umurii kanatti dhiibbaa sabummaan Oromoo irratti ga'u bilchina akkamiitiin hubate kan jedhu waan namatti kaasudha. Magaalaa Dhummuugatti imala barnoota isaa kan eegale namni siyaasaa har'a urjii ta'ee mul'ate kun rakkoo dhiibban siyaasaa isarraan ga'een barnoota isaa akkuma kutaa 7 xumureen hiree aanaalee ollaatti illee dhaqee barachuu dhabee fira isaa bira deemee baabura daaksisuun jiraachuu jalqabe. Achittis dhiibban qaamolee mootummaatiin irra ga'uu eegalaan baadiyyaa laga darbaa dhaquun qonnaan bulaa ta'uuf gargaarsa nama firaa tokkoon ooyiruu argatee qonnaan bulaa cimaa ta'ee jaartii bareedduu fuudhee jiraachuuf akka kutate ka'ee kaaseera. Isuma haala kanaan jiruusaa qonnatti qajeelfatee qalbiinsaa barnoota irraa fagaachaa jirtu carraan kallattiin jiruusaa jijjiirte takka imaltoota biyya daawwachuuf deeman tokko yaabbattee dhufteef. Imaltoonni kunniin faranjoota 2 fi lammiilee Itoophiyaa 2 walumatti namoota 4 kan garuu afaan Oromoo fi naannawa san hin beekne turan. Namni afaan isaaniif hiiku ni dhabame. Yeroo kanatti Jawaar barnoota irraa fagaatee qalbiinsaa gara qonnaa deebite kan barbaadamee ooyiruu laga darbaa qarqaraa yaamame. Namni afaan beeku jira jechuun namoonni naannichaa Jawaar yaamanii jara kanaan walitti fidu. Jawaar afaan Amaariffaa haalan dubbatu kan Ingiliffaa immoo caccabsuu faranjootattis warra isaan wajjin jiruttis akkuma dandeettii isaatti afaan hiikaa fi naannicha daawwachiisaa. Isaan tajaajiluuf birrii 200 walii galanii imala isaa isaan waliin gara magaalaa Machaaratti achinis gara Adaamaa waliin kute. Konkolaataan daawwattoota gaafasii Jawaar laga darbaa qarqaraa fuutee deemtee asisan deebisne. Jawaar barnoonni baratanii eega jalqabee ji'ootaaf daree seenee hin beekne carraa kanaan jaruma sana waliin haga magaalaa Asallaatti imaluun achitti mana obboleettii isaa dhaqe. Jaarsi obboleettii isaas mana barnootaa tokko kadhatee fi galchee Jawaar barnoota walitti deebise. Cimina barnoota irratti argisiiseen barsiisotaa fi barattoota biratti jaalatamummaa fi beekamtiis horachuu akkasumas magaalaa Asallaattis jaalallee isaa jalqabaas qabachuu kaaseera.
imalli barnootaa Jawaar karaatti deebistee Asallaarraa gara Adaamaatti dabarsuun sochiiwwan siyaasaa fi mirga namoomaa taasisaa tureera. Mana barnootaa keessatti loogii ijoollee musliima irratti godhamu mormisiisee mirga isaanii kabachiisuu cinaatti magaalaa Adaamaa keessatti mirga warra Pirotestaantis akka kabachiisaa ture hima Jawaar. Waltajjii OPDO'n qopheechuun isaan irratti affeertirratti yaada abbaan duulaa fa'aa dhiyeechan jeequun waltajjii isaa addaan nama kuchisiisuu danda'edha. Oromummaa abbaa duula shakkaa ture ifatti gaafachuu bira darbee qaamaanis haga heexosaa deemuun mirkaneeffachuu isaa kaaseera. Jawaar osoo Adaamatti barachaa jiru hireen carraa barnoota tolaa yookiin iskoolaarshiippiin gara biyya alaa Singaapoor fudhattee isaan tarte. Kitaabni haaraan kun akka agarsiisutti jiruun obbo Jawaar biyya alaattis daranuu siyaasa Oromootti maxxanuun kan fuulduratti tarkaanfatte yoo ta'u, Singaaporitti wayita koolleejjii United World College of South East Asiaatti baratu falmii fi qabsoo guddaadhaan afaan abbaasaa afaan Oromoo yeroo jalqabaaf nama koolleejjii san keessatti jalqabsiise akka ta'e kaaseera. Jawaar carraa barnoota olaanaaf wayita gara Ameerikaa imaletti ilmaan Oromoo walitti gurmeechuuf yaalaa turuu kan eeru yoo ta'u, kanumaanis dargaggoota Oromoo hedduu walitti qabu leenjisaa fi qabsoo karaa nagaaf qopheechaa turuu eereera. Haa ta'u malee dargaggoonni sun eessatti akka biraa hafanii fi har'a maaliif akka cinaasaatti hin argamne Jawaar hin himne. Sochii siyaasaa taasisaa ture keessatti hayyoota biyyoota alaa hedduun barachuu fi gorfamuu dhaabbilee idil-addunyaa gurguddootti carraa barnootaa fi hojiis argataa tureera. Muuxannoo fi barnoota guddaas irraa argateera. Qabsoo karaa nagaatti akka cichuufis carraawwan inni argate kunniin akka isa jabeechan hin dhoksine. Jawaar bu'aa bayii qabsoo Oromoo keessatti taasiseen qeeqaa fi falmii qaamolee dhuunfaa jaarmiyaalee fi saboota biroo irraa isa mudachaa turan keessa darbuun dargaggoota Oromoo qindeechuun qabsoo karaa nagaa haala isa hin gaabbisiifneen gaggeechaa turuu ibseera. Waldaa dargaggoota Oromoo idil-addunyaa hundeechuun leenjiiwwan qabsoo karaa nagaa kennuun biyya keessaa fi alattis dargaggoota qabsoo karaa nagaaf qopheechaa turuu kaaseera. Yeroo adda addaatti qeeqa adda bilisummaa Oromoo irratti taasisaa tureen qeeqnii fi komiin qaamolee ABO deeggaran irraa isatti yookaan kaambilee alagaa kanneen ABO jibban irraa ammoo yeroofis ta'u deeggarsa argatee turuus hin dhoksine. Warri alagaa kun garuu dura dogoggoraan waan isa hubataniif falmii isaan waliin godheen booda akka isa mormuu jalqabanis kaaseera. Ardii Eeshiyaa keessa bakki lubni isaa hin dhaabbatin akka hin jirre kan ibsu Jawaar qabsoo karaa nagaa matammaa Gaandii fa'aarraayis muuxannoo guddaa fudhatee gara Oromootti fiduun itti gargaaramuu hin waqqanne. Qabsoo karaa nagaatti dargaggoota hiriirsisuuf tarsiimoo waggootaaf qopheechaa ture qorannoo fi barnootaan gabbisaa booda qeerroo Oromoo hoogganuun mootummaa TPLF olaantummaan hoogganaa ture raasuu jalqabe. Tarkaanfii qabsoo karaa nagaa kanas boykoot baddalle jechuun akka jalqabee fi hawaasa qabsoo karaa nagaatiin wal barsiisuu fi shaakalchiisaa turuusaa ibseera. Qabsoon warshaa biiraa baddalle irraa eegalee seenaa mootota durii warri kaambii Amaaraa keessa jiran haaromsuuf taasisan dura dhaabbachuun yakka mootota sanniinii saboota cunqurfamoo biraatti saaxiluuf akka taasisan kaaseera. Adeemsa qabsoo karaa nagaa kan duula Oromoo First jedhuun laboofsaa ture keessatti qaamolee lamaan wal falmaa turuu kan eeru yoo ta'u, qabsoo mootummaa TPLF irratti gaggeessaa turee fi qabsoo dalgaatiin ammoo warreen kaambii Amaaraa keessaa qabsoo Oromoo ija shakkiitiin ilaalan akka ta'edha. Qabsoo diddaa roorroo mootummaa yeroo san biyya bulchaa ture irratti gaggeessaa tureenis amala mootummichaa fi haala qabatamaa ture irratti hundaa'uun maloota qabsoo karaa nagaa adda addaatti dhimma bahaa turuu addeesseera. Maloota akka lagannaa gabaa, uggura gabaa, daandii cufuu, hiriira nagaa baasuun sagalee mormii dhageechisuu, iccitii mootummaa baasuun maxxansuu, qormaata biyyaalessaa miliqsanii baasuu fi kanneen birootti fayyadamaa turuu kaaseera. Kanaanis mootummaan biyya bulchaa ture namoota itti erguun isa waliin mari'achuuf yaalaa akka tures ibseera. Duula jabaatee itti fufe kanaan hiriyoota isaa waliin hawaasa diyaaspooraa gurmeechuun OMN hundeechee qabsoo finiinsuu fi kanas waadaa dhugoome jechuun ibseera. Haa ta'u malee Jawaar hiriyoota isaa gaafasii eessatti akka harcaasee fi har'a hagam akka quba wal qaban akkasumas qabsuuf fuulduraaf hiriyoonni isaa milkaa'ina sochii gaafasii keessatti isa utubuu ibsataa ture har'a cinaa isaa jiraachuu waan ibse hin qabu. Hiriyoonni isaa hedduun gaafas waliin qabsoo dargaggoota gurmeechuun eegalan haadha manaasaa fi jaala qabsoosaa kan turte Arfaasee Gammadaa dabalatee hedduun isaanii har'a cinaa isaa hin jiran. Hiriyoonni OMN waliin hundeessan baay'een isaanii isarraa fagaachuu bira darbanii isa qeequu irratti kan argaman tokkoof lama miti. Jawaar warra qabsoo keessoo isa waliin gaggeessaa turan ofirraa fageessee namoota ajaja isaa qofa fudhatan waliin jira jechuun muummicha ministeeraa Abiy Ahmed qeeqaa jira. Garuu kan isaa kana osoo hin tuqin bira darbeera.
inni hoo osoo aangoo biyya bulchuu qabatee haala kanaan hangam jaallansaaf amanama. Imala isaa gara fuulduraa keessatti hoo haalli jaallan qabsoo isaa harcaasaa deemuu kun hangam isa oofa. Miidiyaa qaama qabsoo guddaa ta'uun gaafas tajaajilaa ture OMN kan yeroo ammaa kufaatiif daddaqaa jiru kanatti maaliif tumsa gochuu fi dide kan jedhu waan gaaffii namatti kaasudha. Akka kitaaba hin gaabu jedhu kana keessatti kaafametti obbo Jawaar eega mootummaan yeroo sana mormii uummataa ukkaamsuu dadhabee harka kennatee booda aangoo OPDO'n akka fudhattu guutummaatti sababni eeyyameef humni haaromsaa kan jijjiirama fedhu waan isaanuma keessaa ka'eefi qaamoleen mormitoota biroo kun biyya alaa kun ammoo mana hidhaa waan turaniif qophii miti sababa jedhuun akka ta'e kaasa. Kanaafis miidhamaa fi gaagama warri gaafa inni akka aangoo mootummaa qabatan deeggaraa ture biyyattii fi uummata Oromoo irraan gahaniif gaabbisaa hin ibsanne. Garuu dhugaan inni ifatti lafa kaa'e tokko jalqabumarraa kaasee Abiyyi akka dhuunfatti biyya bulchuuf akka bilchinaa fi muuxannoo gahaa hin qabne ibsuun mormaa turuu ibseera. Kanammoo gaafasuma ifatti miidiyaattis bahee mormaa turuunsaa waan hawaasa guutuu jalaa dhokatu miti. Mormii fi komiin gama kanaan isarratti haga ammaa ka'aa jiru OPDO'f aangoo guutuu kennuu yoo ta'u, xiqqaatu aangoo harka walakkaa paartilee Oromoo KFO fi ABO'f akka qoodan gochuu dhabuutu gaagama har'aa kanaaf nu saaxile kanneen jedhanis hin dhabamne. Jawaar kitaaba isaa kanarratti waan barreesse hin qabu. Miidhamaa fi gaagama hanga ammaa biyyattiirra gahaa jiruuf shoorri isaa wanni gaabbin kaases hin jiru. Jawaar Muhammad imala jiruusaa keessatti siyaasa irraa takkaa adda bahee kan hin beekne yoo ta'u, dhiibbaa fi sagalee qabuun murteewwan dogoggoraa murteechaa turu, OPDO'f aangoo guutuu kennu, jaarmiyaa siyaasaa hundeessee aangoo guutummaatti harka warra TPLF'if ergamaa ture harkaa baasuu dhabu, biyyatti deebi'uusaa erga biyyattis galee ammoo hooggansa Abiyyi deeggaraa turuu fi boodarraa ammoo paartii siyaasatti makamuusaa erga hidhamee hidhaarraa bahees qabsoo nagaa hordofuu isaatiin komii fi qeeqaa adda addaaf nama saaxilamedha. Kitaabni hin gaabu mata duree jedhuun barreeffame kun kan seenaa obbo Jawaarii fi haala qabsoo Oromoo keechumattuu kan jaarraa 21ffaa kana haalan kan kaa'e yoo ta'u, kitaabichis kutaalee gurguddoo saditti qoodamuun ilaalamuu kan danda'udha. Kutaan jalqabaa yookiin First Phase dhaloota Jawaarirraa kaasee hanga gaafa duula Oromoo First eegaletti kan jiru. Kutaa lammaffaa yookiin Second Phase ammoo duula Oromoo First irraa kaasee hanga gaafa inni biyyatti galee hidhamuutti. Sadaffaan ammoo jiruusaa mana hidhaa keessaa fi kan hidhaan boodaa jennee qoonnee kaa'uu ni dandeenya. Barruu kana keessatti barreessichi maddoota yaada isaa garaagaraa miiljalee yookiin fuuteejii fuula kitaabichaa irratti eeruus hin daganne. Haa ta'u malee barreessaan kitaaba hin gaabbuu waaqa uumaa isaa dabalatee maatii isaa, namoota dhuunfaa fi dhaabbilee milkaa'ina isaa hanga ammaa jiruuf gumaachaa fi deeggarsa gochuun oolmaa isaaf oolan yoo galateeffatu hin mul'anne. Kitaaba kana keessatti maqaa maatii fi firoota Jawaar, maqaa kutaalee Oromiyaa fi naannolee biyyaa adda addaa, maqaa dhaabbilee gurguddoo idil addunyaa fi biyyaa, maqaa qabsaa'otaa fi qondaalota mootummoolee adda addaa, maqaa barsiisota isaa, maqaa hiriyoota isaa dhiiraa fi dubaraa fi kanneen biroo hedduun bakkaa fi bifa garaagaraatiin kaafamaniiru. Walumaa galatti kitaaba kana keessatti iftoominni barreessichaa yaadonni dhiyaatan haalaan ifa ta'uun loqoda kutaalee Oromiyaa adda addaa darbee itti makuun, dhimmoonni gaggabaaboo fi ifa ta'uun dhiyaachuun, jechoota qoosaa fi taphaan deeggaruun, amala ijoollummaa isaa fi dargaggummaa isaa ifaan lafa kaayuun, hariiroo namoota wajjin uummataa turee fi akkaataa itti adda bahanis ifa godhee lafa kaa'uunsaa mi'aa addaa kitaaba kanaaf kennee jira jechuun ni danda'ama. Kitaabichi waan namni siyaasaa barreeche osoo hin taane kitaaba ogeessi hogbarruu jabaan tokko barreesse fakkaata jechuun goolamnaa nagaa ta'a.